Gara saaloonii deemnee jechuudha. As manyita baabaa keenyatti akkuma argitan jechuudha. Argitan manyita baabbaatti jechuudha. Baabbaan erga danda'e hindi deesse rafuu akkamatti ta'a jechuudha. Amma gara saalooniitti darbine jechuudha. Gara saaloonii oh my god. Meelaala saaloonii keenya akka jiru. Mee soofaa keenya ilaala akka jiru. Ajaa'iba! Ajaa'iba! Maxaragaan illee sama bulas asuma taarras jechuudha. Garuu shamara meeqa manaa qabna seetta? Shamara 2 manaa qabna. Jiruu isaan illee akkuma argitan silkii isin waraabnee jirra. Ammallee hojjechaa jiru malee inni jiranii argitanii albeen illee sama ta'a jechuudha. Abeet abeet abiyya bara yeroo kana abiyya bara yeroo kana abiyya bara yeroo kana ilaala ajaa'iba ajaa'iba. Shamarri yeroo kana maal seetan bilbilaan alatti hojiin hin jiru bakka ilaala. Amma keessummaan tasa nutti ufte maal marata ajaa'iba rabbi. Ganaa guurrama jechuudha. Kun uffata amma kun uffata baabbaa kun uffata maal akka ta'e hin beekamu jechuudha. Kiyya garuu keessa hin jiru. Kiyya keessa hin jiru na fakkaate. Kanatti walaashee jechuudha. Amma isaan hojiirra jiranii hojjechaa jiran. Kun biddeen tolchaa jira. Kun ammoo bakka hojii biraa hojjechaa jira jechuudha. Amma kana eenyu tsadda'uu qabaree? Hojii bal'atuuti amma kun hojii bal'atuuti midhaan keenya illee akka bal'achi ji'a tokko jechuun akkana hunda badee jechuudha dhugaa dubbachuudha kana hunda badee innaa kana fakkaata amma keessumtu sonutti ufte eessumarra taa'umee bakkuma ta'an ganaafata jalaa guurrama kanuma baabbatu kun uffanni malee kiyyaaf kan kaasuu kina tisheertee diisan qofaadha kan keessa jiru kun immoo kanuma mucaa keenya na fakkaate maaf asirra akka taa'u garuu gaafiidha. Ganaan gaafadha jechuudha. Ijoollee fidee kina kuniiwwan illee wanbariin akkana jira. Maal seetan ijoollee shamarri yeroo kana shamara gurguddoo alachuuyyuu deemsa biyya arabaa hedu garuu kan biyyatti kan yeroo jenne biyya arabaatti akkamii hojjetanii jira bara. Yeroo hundaatti hojjette kana godhaa hin jiraani garuu isaanoo. Ani sarratanya kiyya ta'aniiti miti fira waan ta'eef ijoollee kan hojjeddaa hin jira garuu isaan bilbila bakka tiitooki maaloo onnaa takka abdii raggaasaa maaloo akkana ta'e abdii raggaasaa har'a akkana ta'e bakka sammuna kana miidiyaan abdii raggaasaa irra jiraa mitiire innaa kanaafi innaa kanaafi waan abdii raggaasaati irra jira siniin jechuu barbaadetanii isaanillee abdii raggaasaa irra akka mana yaalaa baluu gale har'a mana yaalaa akkanaa gale qoricha kana bu'aate har'a akkana ta'e lubbuun ol baate gaddeebite akkas bakka kanuma jechuudha. Kana fakkaataa siniin jira shamarri kan biyyatti hin hojjenne immoo biyyan baatti illee hojjechuu hin dandeessu maaliif asuma irratti jechuu leenjiin biyyuma irratti biyyatti tiitookii yoo baratanii achi deemanitti tiitookuma gargaaru madaamiin morma oofti. Innaa kanarra immoo yoo hojii asumatti jechuudha. Bakka asumatti yoo gajjanii hojjetan achitti illee deeman milkaa'ina waan ta'eef. Innaa kana siniin jala maatii keenya maaliif kana nutti agarsiiste naan jechuu keessan yookiin hin oolu kan loltanis jiraachuu dandeessan dhiifama siniin jira. Kunuun nabadiin qabu dhugaa na ajaa'ibe jechuudha. Na ajaa'ibe yoon saaloonii ani hin daru baay'ee akkuma siniin jedhe. Yoo nuuf ilaalu kana fakkaataa irra keessummaatu dhufa sanuu keessummaan nutti fuudhedha. Kanaaf amma ante baabaa eessa caamman kee? Caamma isa gatte? Eessa caamman? Innumti illee hojjetu bakka azim jedheetuma atillee silkii gorgortaayi rabbi abdii raggaasaa ilaaluu jammarte baabboo deem caammaa fidadhu da caammaa. Damma isatti gatte luka tokko da. Innaa kana siniin jira maatii keenya muluun isaa hiikuma bichaadha muluun isaa hiikuma bichaadha. Egaa amma kana bal'atuun akkam gooti seetanii amma jabaattee bal'atuun baabbichoon illee kina hojii eegalee jira. Maafidi.
Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtani nuti nagaa jirraa galata rabbii isinuu akkam jirtu fayyuma keessan naguma keessan jirtani jiruu sin biratti maal fakkaata nu biratti hunduu bareeda galata waaqa naguma keenya fayyuma keenya irraa egaa irras deebinee dhufnee jirra rammoo maal qabannee dhufne seetani akkuma argitanii irra mana walawwalaa jirra minxaafii kan gubbaa kaasnee Kira kanatti jechuudha kaleessa biffeessa walawalaa oollee gimmaasha meeshaa keessaas takaakallee har'ammoo minxaafii mana kaasne suufa kaasne mana walawalaa oollee jechuudha amma kinu walawal lafa ganaa bishaaniin walawalla jechuudha amma xaragaa jirra dhiqaa guurree minxaafii mana guurree jechuudha na isin akkam jirtanii fayyaa keessanii innaa kanarra oollee